from Muhammad Yunus, Mumbai, India. MashaAllah, you have a family of Daif. What would be the criteria you would look for while selecting a life partner for your son Farik, considering he's also a Daif? Brother Muhammad Yunus has posed the question that what would I look for a life partner if I have to choose a life partner for my son Farik who's a Daif? Number one, Gaafii lammaffaa Muhammad Yunus Mumbai India irraa gaafatame. Maasha Allah, ati maatii daa'ii ta'an qabda. Ulaagaan ati ilma kee Faariq kan daa'ii ta'eef waahila jireenyaa yookaan haadha warraa ittiin filuuf fayyadamtu maal inni? Obboleessi keenya Muhammad Yunus an ilma kiyya Faariq kan daa'ii ta'eef haadha warraa kan filuuf yoo ta'e ulaagaan an fayyadamu maal akka ta'e gaafate. Inni duraa filmaanni ana osoo hin taane ilma kiyya irratti hundaa'a. Sababni isaa haadha warraa isaa wajji kan jiraatu ilma kiyya waan ta'eef isatu tan sirrii tan isaa taatu filata. Ta'uu san abbaa waan ta'eef muuxannoo qaburraa ka'ee qajeelfama isaaf kennuu ni danda'a. Ilmi kiyya ulaagaalee barbaachisoo ta'an waan beekuuf dhimma kanarraallee yeroo hedduu waan haasofneef alhamdulillah nuti lameenuu akka tokko jirra. Sababni isaa ammoo haadha warraa tiyya waan ilmi kiyya har'a itti jiruuf akkasumas akka ijoolleen tiyyatan shamaraa har'a itti jiraniif galatni guddaan yookaan qoodni parsantii 80 ta'uu kan haadha manaa tiyyaati. Ani gaafii kana yeroo hunda dhiheessa. Ilma kee kan fuuldura argattuuf yeroo ati karoorfattu yoomi? Gariin yeroo ilmi kiyya yuunivarsiitii deemu jedha. Gariin wayita gara kolleejjii deemu jedha. Gariin wayita mana barumsaa jiran jedha. Gariin ammoo wayita oolmaa daa'immanii seenu jedha. Haa ta'u malee akkaataan islaamummaa fi ulaagaan islaamummaadhaa yeroo ati ilma kan keetiif karoorfattu yeroo waahila jireenyaa filattu akka ta'e nu barsiisa. Wayitaati waahila jireenyaa filattu kana ilmaan kan kee akkam ta'uu akka qaban isaaniif qophaa'aarta jechuudha. Ani ijoolleen tiyya akka daa'ii ta'aniin barbaada. Sababa kanaaf dubartii daa'ii taate filadhe. Ani akka gama amantaatiin jabaa ta'aniin barbaada. Sababa kanaaf dubartii gama diiniitiin jabduu taate filadhe. Har'aan tana namoonni hedduun ijoolleen tiyya daa'ii akka ta'aniif gama daawaatiin warra adda duree irra deemaa jiran akka ta'an kan godhe ana akka ta'e yaadu. Alhamdulillah. Haa ta'u malee osoo qabxii kenninaan jedhanii parsantiin 80 kan haadha warraa tiyyaati. Alhamdulillah anis qajeelfama kennaa ture. Anis deeggaraa ture. Waan hundaan bira dhaabbataa ture. Haa ta'u malee galatni guddaan kan haadha warraa tiyyaati. Amma gara gaafichaa haa deebinu. Ilma kiyya Faariq kan daa'ii ta'eef waahila jireenyaa isaaf filuuf ulaagaaleen an keessatti ilaalu maali? Akkuma deebisaa duraa irratti dubbadheetti ergamaan keenya jaalatamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahih Bukaarii mujallada 7ffaa lakkoofsa hadiisaa 590 irratti akkasumas hadiisni wal fakkaataan sahih Muslim mujallada 4ffaa lakkoofsa hadiisaa 3635 irratti ibsameera. Ergamaan jaalatamaan sallallahu alaihi wasallam akkana jedhan: Dubartiin yeroo gaa'elaaf ilaallamtu waan afuriif filatamti. Yeroo dubartii fuudhaaf barbaaddu waan afur laalta. Qabeenya, sanyii, bareedinaa fi amantii isiiti. Amantii isiitiif isii filadhaa jedhan. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam ilmi namaa dubartii waahila jireenyaa isaaf taatu yoo filatu waan afur laalus qabeenya, sanyii, bareedinaa fi amantii diinii isiitiif isii filadhaa jedhan. Inni irra filatamaan amantiidha. Akkuma dura ibsetti ilma kiyyaan intala fuudhuu yoo barbaadde xiyyeeffannaa parsantii 95 ta'u diiniidhaaf kenni jedhaan. Kanneen hafan sadan waan yeroodhaan daangeffamanidha. Akkasumas waanuma addunyaa tanarra qofaaf nama fayyadanidha. Amantiin diiniin akiraa fi dachii kanaafis fayyada. Rabbi subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti akka nu himetti gammachuu dachii kana qofa barbaaddan yoo ta'e gammachuu dachii kanaa isiniif kenna. Garuu kan akiraa hin argattan. Akiraa yoo barbaaddan ammoo Rabbi gammachuu akiraa fi duniyaatis isiniif kennaa jedhe. Qabeenyaan wal qabatee ilmi kiyya qabeenya haadha warraa isaa akka fayyadamu ani hin barbaadu. Inni dhiira ta'uu qaba, of danda'uu qaba, qawwaama ta'uu qaba. Kanaafuu intalti sun dureettii ta'uu fi hiyyeettii ta'uun isii homaa jijjiirama hin fidu. Kanaafuu qabeenyaan wal qabatee qabxii takkallee akka kennu isa hin gorsu. Inumaa wanti xiyyeeffannaa argachuu qabu hiyyeettii ta'uun isii hedduu filatamtuu isii taasisa. Dureettii taanaan rakkoodha. Isiin haalaan dureettii taanaan of eeggannaa godhuu qaba. Yoo intalti mucaa kiyya barbaaddu sun haalaan dureettii taate bileenara yoo taate ilma kiyyaan of eeggannaa godhii isaan jedha. Tarii yoo gama diiniitiin dhibba keessaa dhibba qabaattee qabeenya saniif dantaa dhabde malee saniin ala dureettii yoo taate isii to'achuu waan rakkisuuf of eeggannaa godhuu qabdaan jedha. Hiyyeettii ta'uun isii irra gaariidha.
saniin ala qabeenyi xiyyeeffannaa takka illee argatuu hin qabu. Haalaan dureetti akka hin taane of eeggachuun barbaachisaadha. Yoo hiyyeetti taate gaariidha. Yoo jiddu galeessa ta'es rakkoo hin qabu. Dureetti ta'uunis rakkoo hin qabu. Garuu humnaa ol duroomuun gaarii miti. Qabxiin lammaffaan ammoo sanyii yookaan maatiidha. Anaaf kunis waan jijjiirama qabuu miti. Maatii warra diinii qabu keessaa dhufuun isii tarii gaarii ta'uu mala. Ta'us parsantii walakkaa qofa argatuu qaba. Yoo maatiin gaariin argame gaariidha. Yoo hin argamnes rakkoo hin qabu. Kan barbaachisu diinii isiiti. Namni gariin maatii gaarii keessaa argamee gaarii ta'uu dhabuu mala. Fakkeenyaalee gara garaa ibsuun ni danda'a. Ijoolleen anbiyaa fi ergamtoota kan mushrika ta'an hedduutu jira. Ijoollee mushrikaa kanneen ergamtoota rabbii ta'anis argineerra. Kanaafuu maatii gaarii keessaa argamuun gaariidha. Ta'us waan hagas hunda xiyyeeffannaa argachuu qabuu miti. Inumaa qabxii isaaf kennuun hin barbaachisu. Tarii parsantii walakkaa yookaan 0.5 kennuufii ni dandeenya. Bareedinaan wal qabatee ammoo fukkattuu ta'uu hin qabdu. Saniin ala ilmi kiyya isii jaalatuu qaba. Bareedinni ilaalcha abbaa irratti hundaa'a. Wanti hundi sammuu keessatti waan nuti uumnuudha. Kanaafuu bareedinaaf parsantii 3 hanga 4 kennuu ni dandeetta. Yoo xiqqaate parsantiin 95 diiniidhaaf kennamuu qaba. Kun qajeelfamaan isaaf kennuudha. Wanti ani itti amanu waan kana. Ilmi kiyyas kanatti amana. Ulaagaalee fi wantoota barbaachisaniin wal qabatee intalti muslimaa kan ilma kiyyatti heerumtu ulaagaalee guutuu qabdutu jira. Anaaf ulaagaa 8 kan barbaachisaa ta'an kan isiin guutuu qabdutu jira. Inni duraa isiin muslima dhugaa ta'uu qabdi. Islaamummaa akka Qur'aana irraa fi hadiisa sahihaa irra jirutti hordofuu qabdi. Fardiiwwan jiran hunda raawwatuu qabdi. Irra isiniif deebi'a. Ulaagaan jalqabaa fi barbaachisaan isiin muslima dhugaa kan ibaadaa cufa raawwattu ta'uu qabdi. Islaamummaa akka Qur'aanaa fi hadiisa sahihaatti hordofuu qabdi. Fardiiwwan hunda raawwatuu qabdi. Fardii jechuun hunduma. Tawhiidatti amanuu qabdi. Taqwaa qabaatuu qabdi. Salaata guyyaa 5 salaatuu qabdi. Zakaa kennatuu dandeetti taanaan kennuu qabdi. Ji'a Ramadaanaa soomanuu qabdi. Hajjii raawwatuu dandeetti taanaan godhuu qabdi. Hijaabaa fi wantoota silaa irraa dubbadhee sa'a dheeraa narraa fixu hunda tan hojjettu akka taatu barbaada. Ulaagaan lammaffaan wantoota haraama ta'an hundarraa tan fagaattu ta'uu isiiti. Badiiwwan gurguddaa fi xixiqqaa hundarraa fagaatuu qabdi. Haga dandeetteen wantoota hundarraa fagaatuu qabdi. Tarii badiiwwan xixiqqoo 1 fi 2 raawwatuu malti. Silaa ilmi namaa badii hin dalagu jechuun hin danda'amu. Haa ta'u malee badiiwwan gurguddaa hundarraa fagaatuuf tattaafatuu isii barbaachisa. Badiiwwan xixiqqoorraallee haga dandeetteen hundarraa fagaatuu qabdi. Ulaagaan sadaffaan qulqulluu fi ibaadaawwan mustahabba ta'an kanneen sunnaawwan Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam keessatti ibsaman kan raawwatu ta'uu qabdi. Sadaffaan intala qulqulluu ta'utu isii irraa eeggama. Akkasumas sunnaawwan Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam hanga dandeetteen itti dalaguu qabdi. Wantoota mustahabba ta'an, wantoota jajjabeeffaman kan Qur'aanaa fi hadiisa sahiha keessa jiran haga dandeetteen kan hojjettu ta'uu qabdi. Kana jechuun hammi taqwaa isii ol aanaa ta'uu qaba. Tawhiidatti kan amantu, salaatota waajibaa 5 cinatti tahajjuda kan salaattu, sunnaawwan mu'akkadaa jedhaman kan raawwattu, sunnaawwan ghayru mu'akkadaa jedhaman tan raawwattu ta'uu qabdi. Zakaa dirqama ta'een cinatti sadaqaa tan kennattu, ji'a Ramadaanaa soomanuun cinatti guyyaa Arafaa, Muharrama keessa guyyaa 3, guyyaa 9ffaa, guyyaa 10ffaa, guyyaa 11ffaa, guyyoota Shawwaal 6, guyyoota Ayyaamal Biid jedhaman 3, ji'oota hundarraa Isniinaa fi Kamisaa fi kanneen birootis soomanuu qabdi. Haga dandeetteen wantoota mustahabba ta'an raawwatuu qabdi. Haga dandeetteen qulqulluu ta'uu qabdi. Qabxii sadaffaa kanarraa qofa sa'a hedduu haasawa taasisuun ni danda'ama. Qabxiin afraffaan da'awaadhaaf hamilee qabaachuu qabdi. Dhaamsa islaamummaa muslimootaa fi warra muslima hin ta'iniif tan facaaftu ta'uu isii irraa barbaada. Da'awaa fi dhaamsa islaamummaa facaasuudhaaf hamilee qabaatuu qabdi. Qabxiin shanaffaan ammoo abbaa warraa isii jechuunis ilma kiyya da'awaa godhuu irratti jajjabeessuu fi guutumaan guutuutti gargaaruu qabdi. Kana jechuun da'awaa ilmi kiyya godhu hundarratti isa jabeessuu qabdi. Guutumaan guutuutti deeggaruu fi jajjabeessuu qabdi. Da'awaa godhu hundarratti isa gargaaruu qabdi. Qabxiin jahaffaan isiin jireenya salphaa jiraachuudhaaf tan feetu ta'uu qabdi. Sunis jireenya qananii daangaa dabre ta'uu hin qabdu. Inshaallah jireenyi ilma kiyyaa jireenya mijaawaadha. Haa ta'u malee bakka barbaachisaa ta'ee argametti qananii qabdu hunda aarsaa godhuudhaaf heeyyamamtuu tan taate ta'uu qabdi. Torbaffaan afaan Ingiliffaa irratti cimtuu ta'uu qabdi. Sababni isaa ilmi kiyya Ingiliffa waan fayyadamuuf
isiinis akka cimtuu taatu barbaada. Saddeetaffaan ammoo isiin Maleeshiyaa keessa jiraatuudhaaf hayyamamtuu ta'uu qabdi. Yookaan ammoo bakka ilmi kiyya deemu cufatti kan isa faana deemtu ta'uu qabdi. Haa ta'u malee karoorri isaa Maleeshiyaa keessa jiraachuudha. Kanaafuu isiinis Maleeshiyaa keessa jiraachuudhaaf hayyamamtuu ta'uu qabdi. Kunniin qabxiilee 8 kan dirqama ta'an kan an ilma kiyyaaf wayita waahila jireenyaa filu kan xiyyeeffannaa keessa galchuudha. Qabxiilee akkaan barbaachisan kan dirqama hin ta'iniin wal qabatee tokkoffaan akka isiin gama afaan Arabaatiin cimtuu taatu barbaada. Afaan Arabaa kan duraa yookaan afaan Arabaa kan Qur'aanaatiin cimtuu ta'uu qabdi. Sababni isaa ani ijoollee tiyya afaan Arabaa irratti cimaa akka ta'aniin barbaada. Ilmi kiyya afaan Arabii sirriitti beeka. Kanaafuu haati warraa isaatis akka afaan Arabaa sirriitti beektu barbaada. Haala saniin ijoolleen afaan Arabaa fi Ingiliffaanis cimaa ta'uu danda'an. Qabxiin lammaffaan isiin tan daawaa gootu ta'uu qabdi. Nama muslimaa fi warra muslimaa hin ta'initti daawaa tan gootu ta'uu qabdi. Sadaffaan barnoota islaamummaa kama ta'een digrii jalqabaa qabaatuu qabdi. Barnoota islaamaa dimshaashatti ta'ee yookaan ammoo shari'aadhaan yookaan qura'aanaan yookaan hadiisaan tan digrii qabdu ta'uu qabdi. Kunniin filatamaadha. Garuu dirqamaa miti. Yoo kana ol qabaatanis yookaan gadi aanaa ta'es rakkoo hin qabu. Garuu filatamaadha. Afraffaan ammoo qura'aana tanaffasde akka taatu fedha. Ilmi kiyya haafiza. Isiin yoo haafiza taate ijoolleen isaaniitis haafiza ta'uu danda'an. Daawaa godhuu irratti haafiza ta'uun akkaan jaalatamaadha. Shanaffaan dhaabbilee islaamaatiin waliin hidhata tan qabdu akka taatu barbaada. Jahaffaan ammoo isii daawaalee afaan Ingiliffaatiin dhihaatan hedduu kan hordofte ta'uu qabdi. Sunis daawaa fi wantoota daawaa wal qabatan maal akka ta'an akka beektu isii gargaara. Kunniin qabxiilee dabalataa jahan kanneen dirqama hin ta'in garuu kan filatamaa ta'anidha. Yoo tokko keessaa hir'ate yookaan wanti hanqate yoo jiraate rakkoo hin qabu. Haa ta'u malee qabxiilee dirqama ta'an 8tu jira. Dabalataan ammoo qabxiilee 6 kan akkaan ani yoo ilma kiyyaaf waahila jireenyaa filu barbaadutu jira. Kunniin ulaagaalee ijoodha. Wantootni dabalataa hedduutu jira. Fakkeenyaaf kan aadaa walitti galu ta'uu qaba. Fakkeenyaaf namni aadaa Chaayinaa qofaan jiraatu nama aadaa Afrikaa qofaan jiraatu walii galee ni jiraata jedhanii eeguun ni ulfaata. Haa ta'u malee qabxiileen dirqamaa 95% ol yoo guutamanii fi qabxiileen dabalataa 6 yoo guutaman jiraachuu ni danda'u. Wantootni hafan ammoo walitti kan galan ta'uu qaba. Garaagarummaan aadaa walitti siiqfamuu qaba. Kunniin wantoota sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa irratti argamanidha. Jalqaba irratti qabxiilee dirqamaa 8 fi dabalataa 6tu jira. Kanneen hafan ammoo sanbooda kan dhufan ta'u. Kunniin qabxiilee an wayita ilma kiyya faariqiif waahila jireenyaa filadhu kan xiyyeeffannaa keessa galchuudha. Deebisaa kenne jedhee abdadha. So these things are which are secondary and tertiary. But the first compulsory points I've mentioned 8, then the 6 points, and then other points are later on. So this was in brief what I would look for in a life partner for my son.